Kun ammoo barnoota koorsii personal brandii keenya kutaa sadaffaadha. Paartii kana keessatti ammoo akkamiin maqaa personal brandii keenyaaf isa sirrii ta'e akkamitti akka filannu, maal godhuu akka qabnuu fi maalirra dhaabbannee maqaa personal brandii keenyaa akka filannu wal duraa duubaan paartii kana keessatti isin agarsiisa. Paartii yeroo dabre irratti ammoo maalummaa personal brandii irraa gallee hanga maalummaanichi yookaan ammoo mata duree keenyaatti guutumaan guututti barannee jirra. Warroonni haarii taatanii amma viidiyoo kanarratti dhuftan ammoo paartii takkaffaa waa'ee maalummaa personal brandii fi akkasumas paartii lammaffaa waa'ee niche yookaan ammoo mata duree filachuu guutumaan guututti maxxanseetiin jira. Erga viidiyoo kana fixanii yookaan ammoo viidiyoo kana duratti guutumaan guututti viidiyoo san daawwachuu dandeessanii osoo yeroo teenya hin gubiin kallattumaan gara paartii guyyaa irraatti haa dabarru. Jalqaba irratti personal brandii keenyaaf yookaan ammoo brandii keenyaaf maqaa moggaasuun duratti wantoota 5 beekuun baay'ee murteessaadha. Wantoota 5 kana yoo hin beekne ammoo dogoggora uumuu dandeessanii. Kanaafuu personal brandii keessaniif maqaa osoo hin moggaasin dura wantoota 5 beekuun dirqama. Wantoonni 5 wal duraa duubaan haala armaan gadiitiin isiniif dhiyeessa. Jalqaba irratti start with purpose yookaan ammoo kaayyoo keetii wajjin eegaluu qabda jechuudha. Gaafa maqaa personal brandii keetiif yookaan ammoo brandii keetiif moggaastu wanti ati jalqaba irratti fokusuu qabdu purpose yookaan ammoo kaayyoo eegaltuu qabaachuu qabda. Gaafii kana of gaafachuu qabda. Kaayyoon brandii keetii maali? Yookaan ammoo brandii kana maaliif eegalta? Nama barsiisuudhaaf immoo nama kaasuuf yookaan ammoo motiveet nama godhuudhaaf immoo yookaan ammoo nama bashannansiisuudhaaf maalirra dhaabbattee brandii kana eegaluuf kan deemtudha jechuudha. Maqaan kee waa'ee kaayyoo fi dandeettii keetii yookaan ammoo fedhii keetirra dhaabbachuun ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf personal brandii kiyya kana yoo ilaaltan maalirra dhaabbatee maqaan kiyya kun moggaa'e fakkeenyaaf murree tips isa jedhu kun murree kan jedhu maqaa qoosaa kiyyaa yookaan ammoo maqaa kiyyarra dhaabbadee plus tips isa jedhu kun ammoo nama barsiisuu fi akkasumas guddina ibsaa jechuudha. Fakkeenyaaf an barnootattis waa'ee teekinooloojii baay'een jaalladha. Akkasumas dandeettiiwwan nama barsiisuu fi akkasumas haasa'uu akkasumas kaayyoon kiyyaa rakkoo furuu fi hojii onlaayin hojjechuu fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Kanarra dhaabbadee maqaa kiyyaa haala kanaan murree tips jedhee moggaafadha jechuudha. Isinoo purpose yookaan ammoo kaayyoon keessan maali? Maaliif banachuu deemtan? Maal feetan? Maal dandeettii qabdan? Yeroo darbe viidiyoo paartii dabree irratti waa'ee niche yookaan ammoo mata duree sirriitti gadi fageenyaan ibseetiin jira. Niche yookaan ammoo mata dureen isiniif kallaan maqaa keessan akkamitti akka banattan akkamitti akka moggaaftan ammoo baay'ee isin dhibu jechuudha. Niche keessan irra dhaabbachuudhaan akkasumas maqaa keessan walitti fiduu dandeessanii. Kanaafuu start with purpose inni jedhu ammoo isa jalqaba irratti check godhuu qabdanii jechuudha. Inni lammaffaan ammoo keep it simple and memorable ta'uu qaba. Maqaan ati moggaafattu maqaa baay'ee salphaa gabaabaa fi akkasumas memorable kan namni dagee sammuutti qabachuu danda'u ta'uu qaba. Maqaan gabaabaa kan yaadatamuu fi baay'ee salphaa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf maqaan akka Nike yoo fudhattan Nike kun brandiidha jechuudha. Apple yoo fudhattan Apple's brandiidha. Imaan Gaarzi yoo fudhattan Ali Abdaal yoo fudhattan Murree Tips yoo fudhattan maqaaleen akkanaa kun maali? Maqaalee baay'ee gabaabaa kaayyoo qaban maalirratti akka xiyyeeffatan namni ni hubata jechuudha. Kanaafuu akka salphaatti dubbachuun akka salphaatti hubachuun akkasumas yaadachuuf kan namaa mijaa'u ta'uu qaba. Inni sadaffaan ammoo reflect your niche. Niche yookaan ammoo mata duree keetii wajjin wal simuu qaba yookaan ammoo mata duree keetirra dhaabbachuu qaba. Fakkeenyaaf niche kee maalirra dhaabbata? Maal feeta? Fakkeenyaaf paartii yeroo dabre irratti maalummaanis gadi fageenyaan ilaallee jirra. Niche sanirra dhaabbattee yookaan ammoo mata duree keetirra dhaabbattee banachuu qabda jechuudha. Yoo niche kee kan kaka'umsaa ta'e yookaan ammoo kan motiveeshinii ta'e jechoota akkam fayyadamtaa Ingiliffaa keessas ta'uu danda'a, afaan Oromootiin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf jechoota akkam fayyadamuu qabdaa? Rise, grows, mindset, elevate fi kanneen kana fakkaatan fayyadamta yoo waa'ee motiveeshinii taate. Fakkeenyaaf abaluu motiveeshin jechuurra maal fayyadamtaa? Rise fayyadamtaa, grows, mindset, elevate fa'aa fayyadamuudhaan maqaa kee cinatti maqaa gabaabaa cinatti walitti hiitee goota. Akkamitti AI yookaan ammoo ChatGPT filachuudhaan akkamitti maqaa keenya akka filannus wal dura duubaan ni ilaalla. Inni afuraffaan ammoo check availability dha yookaan ammoo maqaan san si dura gadhiifamee jira. Fakkeenyaaf atummaan amma kaatee Imaan Gaarzii yoo filattee Imaan Gaarziin amma dura si dura qabatee jira jechuudha. Maqaa san gonkumaa filachuus hin dandeessu guddachuufis si rakkisaa jechuudha. Kanaafuu osoo biraandii keessan kallattumaan hin eegalin maal godhuu qabdan? Check availability yookaan ammoo maqaan kun gadhiifamee jira isa jedhu ilaaluu qabda. Fakkeenyaaf maqaan ati filattee YouTube, Instagram, TikTok, websaayitii fi kanneen kana fakkaatan irratti banaa ta'uusaa dirqama ilaaluu qabda. Akkamitti ilaaltaa? paartii kana keessatti wal duraa duubaan ni ilaalla. Pilaatfoormii hundarratti maqaa wal fakkaachaa qabaachuun maal fidaa? Amanamummaa guddaa siif kenna jechuudha. Kanaafuu maqaa erga filattee kadhattumaan biraandii kee osoo hin seenne maal godha qabda? Maqaan san weebsaayitii irratti gadhiifamee jira. YouTube irratti banaa jira. Instagram irratti, TikTok irratti keessaahu YouTube fi TikTok irratti yoo qabatte baay'ee bareedaadha. Inni itti aanu immoo weebsaayitiidha. Hunda isaatti irratti akkamitti maqaa filannee akkasumas check availability maqaan kun gadhiifamuu fi gadhiifamuu dhabuusaa akkamitti akka ilaallu waliin ilaalla. Inni shanaffaan ammoo
emotional connection kan jiru baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf waan kaka'umsaa abdii milkaa'inaa fi kanneen kana fakkaatan ta'uu qabaachuudha. Fakkeenyaaf waa'ee dandeettii ta'e irratti waa'ee dandeettii diraamaa hojjettu yoo qabaatte diraamaan ati hojjettu san miira namaa tuqaa akkasumas nama kakaasaa yookaan ammoo dandeettii ta'e irra dhaabbattee niche san filatte kanaafuu maqaan ati filatte san maqaa baay'ee attractive maqaa gabaabaa maqaa waa'ee keetii ibsu ta'uu qabaachuudha. Kanaafuu maqaa personal brand keenyaaf osoo hin filanne wantoota shanan kana beekuun baay'ee murteessaadha. Takkafarratti start with your purpose kaayyoo kee beekuu qabda. Inni itti aanu immoo keep it simple and memorable. Maqaan ati filattu gabaabaa ta'uu fi kan sammuu namaatti qabatamu ta'uu qaba. Inni itti aanu reflect your niche. Maqaan ati filattu niche mata duree kee wajjin walitti hidhachuu qaba. Inni itti aanu immoo inni afraffaan check availability. Maqaa erga filatte immoo brand kee osoo hin eegalin maqaan san gadhiifamee jira isa jedhu dirqama beekuu qabda. Inni shanaffaan immoo emotional connection. Maqaan ati filattu ammoo miira namaa tuquu qaba. Kanaafuu hariiroo miira namaatii wajjin wal qabachuu qaba jechuudha. Kanaafuu wantoota shanan kana dirqama beekuu qabda. Erga wantoota kana beekte mee amma kallattumaan ChatGPT yookaan ammoo AI fayyadamuudhaan maqaa keenya akkamiin akka filannuu fi akkasumas maqaan san gadhiifamee jira yookaan ammoo namni nu dura fudhatee jira kan jiru kutumaan gootti waliin ilaallu ta'a. Kallattumaan mee ChatGPT yookaan ammoo AI fayyadamnee maqaa keenya maalirra dhaabbannee brand keenyaaf filachuu akka qabnu wal duraa duubaan ni ilaalla. Akkamiin AI yookaan ammoo ChatGPT fayyadamuudhaan maqaa isa sirrii fi maqaa gabaabaa ta'ee maqaa baay'ee attractive ta'ee maqaa keenya irra dhaabbachuudhaan niche yookaan ammoo mata duree keenya irra dhaabbachuudhaan akkamiin akka filannu guutumaan guututti haasin agarsiisu. Chrome kiyyaniin seenaa itti aansuudhaan maaliin godhaa gubbaa kanarratti ChatGPT yookaan ammoo Gemini yookaan ammoo isa barbaaddan fayyadamuu dandeessanii garuu an paartii kana keessatti ChatGPT fayyadama. ChatGPT jee sarchiniin godhaa ChatGPT jee haala kaaniin godhaa sarchii gaafaan godhu jalqaba irratti naaf fida niin seenaa. Wow, amma keessa ChatGPT kiyyaa naaf seenee jira. Namoonni ChatGPT maal akka ta'e hin beekne immoo AI baay'ee filatamaa fi akkasumas gaafiiwwan hedduu gaafattan isiniif furuu danda'u fi wantoota hedduu irraa barachuu dandeessanidha. Isin akkaawuntii keessan kireet godhachuu dandeessanii warri haaraa taatan warri amma dura ChatGPT fayyadamaa hin jirre iimeela keessanii fi paaswordii isin gaafata paaswordiidhaan guuttanii ni seentanii. Sana booda haala kanaan ChatGPT kiyyaa gaafan seenu haala kanaan naaf fida. Sana booda jedha kanarratti iddoo ask anything isa jettu kana maaliin godhaa prompt yookaan ammoo gaafii ChatGPT gaafadhuun qaba. Fakkeenyaaf amma gaafii kana ChatGPT ni gaafannaa jechuudha. Maal jennee gaafannaa I am going to create a personal brand that fully represent me combining my real name. Iddoo kanatti asitti wanti hubachuu qabdan namoonni maqaa keessaniin brand banachuu barbaadan real name jettanii asitti ni gootanii warri ammoo maqaa qoosaatiin banachuu barbaadan yookaan ammoo maqaa qoosaa fakkeenyaaf maqaan kiyya Muraadii maqaa Murreeniin baradhe jechuudha personal brand kiyya waan nutti taleef yoo maqaa akkasii barbaadan ammoo iddoo kana maal gootan isa real name yoo kana maal gootan nickname gootan nickname okay nickname jechuu dandeessan. Asirratti sirriitti hubadhaa yoo maqaa keessan isa qoosaa barbaadan maqaa qoosaa fakkeenyaaf maqaa namoonni hedduun Murreenaan jennee yaama Murree kana niin jaalladha waan ta'eef maqaa kiyya nickname fayyadameetiin maqaa kiyya sarchi godhaa yookaan ammoo yoo maqaa keessan nickname hin barbaanne maqaa keessan barbaadan iddoo kanatti maal gootan real name jettan real sirriitti hubadhaadha real name jettanii asirratti wanta kana ni jijjiirtu sana booda powerful brand name here is the info jettanii jala kanarratti information inni isin gaafatanii guutan takkafaarratti my name fakkeenyaaf maqaa keessan yoo asirratti real name gootan maqaa real name keessanii iddoo kanatti ni guutanii fakkeenyaaf real name godhee waan hin jiruuf maqaa kiyya amma akka haalaatti isin agarsiisa Muraad niin godhe bakka kanatti Muraad. Right, my nickname yoo barbaadan ammoo nickname kana add ni gootan isinis yoo maqaa nickname keessanii banattan fakkeenyaaf nickname kiyyaas iddoo kana niin guuta. Nickname iddoo hojii kana maaliin godha Murree fakkeenyaaf. Nickname kan jiru kun maqaa qosaati. Fakkeenyaaf an real name niin banadha waan ta'eef rakkoo hin qabu. Inni itti aanu immoo my niche yookaan ammoo mata duree keessan ammoo maalirra dhaabbatanii banachuu deemtan yookaan ammoo rakkoo maalii furuu deemtan yookaan nama bashannansiisuuf immoo biloogii dalaguuf immoo nama barsiisuuf immoo maaliif banattan niche mata duree niche ammoo guutumaan guututti paartii yeroo dabree irratti ilaallee jirra warri haala taatanii paartii kana irratti dhuftan ammoo paartii lameen dabree daawwachuu hin dagatinaadha mata duree waa'ee maalummaa personal brandii fi akkasumas niche guutumaan guututti hubachuu qabdanii fakkeenyaaf jira kanatti my niche kan jiru kun maal ta'uu qaba waan irra dhaabbatan niche yookaan ammoo mata duree keessan ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf motivationidha, fitnessidha, educationidha, lifestyleidha yookaan ammoo maal irra dhaabbatanii banattan kan jiru baay'ee murteessaadha jechuudha. So fakkeenyaaf asirraa guututti maaliin godhaa fakkeenyaaf waa'ee tech fakkeenyaaf tech
waa'ee teekinooloojiitti fakkeenyaaf kana waan ta'eef maaliin godhaa amma niish kiyyaa kanarratti haa xiyyeeffatu niin godhaa jechuudha. Sana booda maqaa kiyya arguudeetiin jira maqaa nikneemii kiyyaas arguudeetiin jira akkasumas niish yookaan immoo mata duree kiyya arguudeetiin jira jechuudha. Amma ChatGPT'n asirra dhaabbachuudhaan maqaa kiyya naaf baasaa jechuudha. Maqaa yuunikii ta'e, maqaa shoortii ta'e, maqaa gabaabaa ta'e akkasumas irra dhaabbatee yaada naaf kennaa jechuudha. Kanaafuu isa kana maaliin godhaa sarchiniin godhaa mallattoo tana niin tuqaa. Sana booda as keessa deemuudhaan ChatGPT'n guutumatti maqaa babbareedaa naaf filaa. Waaw akkuma agartan ChatGPT'n maqaa kiyyaa fi niish kiyya irra dhaabbachuudhaan maqaalee kiyya babbareedaa bareedaadha jee yaadu hariileetii yookaan ammoo hariiroo teekinooloojii hojii qabu guutumatti naaf fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaalee 10 kana jira hanga 10 15 dhibbaallee sarchi godhuu dandeessanii make have to 150 jettanii maqaa yoo isiniin taane keessaa baafachuu dandeessan. So jala kanatti akkuma agartan murree teek waaw inni tokkoffaan immoo click modern and instantly show your technology niche easy to remember and a global friendly. So maqaa inni naa kan ilaala maqaa baay'ee filatamaati murree teek muraad x niish kiyya maqaa kiyya nickname kiyyaa fi akkasumas maqaa kiyya irra dhaabbachuudhaan haala kanaan naaf kenna. Inni itti aanu immoo teek murree verse waaw code by Murad, Murray Mind, Murad Labs, Tech Pulse by Murray, Next Murray, Murad AI. Wow! Isinis maqaa keessan irra dhaabbatanii maqaalee haala kanaan inni isinii tarreessu maal gootan as keessaa tokko ni filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf ana asirraa kan jalqabaa kun baay'ee natti tolee jira. Murree teekii fi akkasumas inni itti aanu immoo Murree verse isa jiru kun baay'ee natti tolee jira jechuudha. Maqaa kiyyaa fi maqaa nickname kiyya keessaa walitti qabee maal godha maqaalee kana naaf fidaa jechuudha guys. So baay'ee filatamaadha. Haala kanaan maqaa keessan guutumatti barachuu dandeessanii asirratti wanti hubachuu qabdan abaluu tiyuub maarree tiyuub jechuu sanirra maqaa isin barattan maqaa haala kanaan niish yookaan ammoo mata duree keessan ibsu ta'uu qaba wanta akka irratti xiyyeeffatu ta'uu qaba akkasumas maqaa yuunikii ta'uu qaba jechuudha. Haala kanaan maqaa keessan ni barbaafatanii erga ChatGPT'n haala kanaan isiniif kennee maal gootan amma as keessaa check availability isaa yookaan ammoo maqaan kun gaddifamee jira kan jiru karaa adda addaatiin ilaaluu dandeessan. Fakkeenyaaf murree teekisa jiru kana ni ilaalaaf fakkeenyaaf isa kana kooppii ni godha. Murree teek isa kana kooppii ni godha. Maqaan kun namni na dura banatee jira gaddifamee jira kan jiru baay'ee murteessaadha. Kana ilaaluudhaaf maal gootan YouTube, TikTok seentanii username keessan add godhuu qofaa akkasumas websaayitii keessan irratti search godhuu qofaa. Mee fakkeenyaaf jalqaba irratti YouTube irratti gaddifamee jira, TikTok irratti gaddifamee jira kan jiru waliin ilaalla. Jalqaba irratti maal goona as keessaa ni baana. YouTube kiyya as keessaa ni baa. Sana booda YouTube Studio yookaan ammoo YouTube Studio kiyyin seena. YouTube Studio ni beektan jeetii yaada. Yoo hin beekne ammoo kallattumaan Play Store keessaa dabarfattanii YouTube keessan yoo walitti connect godhatanii fayyadamuu dandeessanii. Sana booda YouTube Studio kiyyaniin seena. Sana booda YouTube Studio kiyya haala kanaan naaf fidaa. Amma maaliin godhaa gubbaa kanarratti loogoo kiyyaniin filadhaa. Loogoo kiyya gaafan filadhu haala kanaan naaf fidaa. Sana booda isa qalamaa kana filachuudhaan maaliin godhaa maqaan kun gaddifamee jira yookaan ammoo namni na dura banatee jira isa jiru niin filadhaa. Sana booda maaliin godhaa jala kanarratti handle isa jiru akkuma agartan handle isa jiru kana filachuudhaan qalama isaa. Sana booda maqaa san copy paste sittiin godhaa fakkeenyaaf as keessatti paste maqaan amma filadhesan paste. Wow haala kanaan gizeen arguu maqaan kiyya raayitii naaf dee jira. Wow maqaan kun gaddifamee jira. Amma maaliin godhaa kallattumaan maqaa kana iddoo adda addaattis Facebook irrattis TikTok irrattis akkasumas YouTube irratti amma qabadheetiin jira karaa adda addaatiin qabachuu dandeessanii jechuudha. So maqaan kun yoo gadi hin dhiifamniin mallattoo diimtuu yookaan ammoo mallattoo XS isiniif fida. So maqaa kana deebitanii namni isin dura qabatee jira kan barbaadan kanarra wayyaa haala kanaan ni filattanii fakkeenyaaf annaaf gaddifamee jira. Wow isa kana save ni godhaa jechuudha. Kana booda namoonni tokko maqaa kanaan namalee banachuu hin danda'u kallattumaan qabadheetiin jira jechuudha. Amma YouTube irratti check goonee jira karaa TikTokiinis karaa Facebookaatiinis haala kanaan check godhatanii yoo YouTube irratti isiniif gaddifame baay'ee filatamaadha. Amma mee websaayitii keenya irratti gaddifamee jira kan jiru waliin ilaalla as keessaa ni baana. Sana booda as keessaa boodaan maal goona kallattumaan Chrome kiyyatti ni deebi'a. Chrome kiyyatti haala kanaan deebi'aa ammallee deebi'uudhaan iddoo pilaas yookaan ammoo mallattoo ni filadhaa. Amma maaliin godhaa maqaan kiyya kun doomeenii irratti gaddifamee jira yookaan ammoo doomeenii keessaan namni qabatee jira kan jedhudha. Isa kana gubbaa kanarratti search niin godhaa. Iddoo kanatti maaliin godhaa Namecheap jee niin barreessa Namecheap. Wow. Namecheap isa jiru kana niin filadhaa. Kun akkuma agartan Namecheap IT Service Management Company isa jiru kana maaliin godhaa niin filadhaa. Isa kana gaafan filadhu kallattumaan Namecheap isaanii naaf fidaa. Kunoo jala kanatti akkuma agartan websaayitiin kun www.namecheap.com ta'uusaa sirriitti hubadhaadha kan jalqaba irratti isiniif fidu. Isa kana ni seentanii sana booda maqaa keessan websaayitii keessan irratti gaddifamee jira isa jiru waliin ilaalla. Sana booda amma haala kanaan Namecheap kiyya keessa guutumatti naaf seenee jira. Sana booda maaliin godhaa jala kanatti akkuma agartan isa register or a domain name to start isa jiru kana ni filadhaa. Sana booda maqaan nama ChatGPT naaf kenne yookaan ammoo kan inni ifii filadhe san maaliin godhaa asirratti paste niin godhaa akkuma YouTube
sana booda paste ni godha murree teeksa jiru kana search ni godha. Waaw amma search gaafaan godhu maqaan kun available naan jaa yookaan ammoo not available naan jee naafida. So haala kanaan murree teekii gosa adda addaa naaf jira. Sana booda maaliin godhaa gad deemuudhaan gadumaan deema. Sana booda murree teek isa jiru kun akkuma agartan guys murree teek.com isa jiru kana maali guutumatti haala kanaan naaf jira jechuudha. Murree teek.comiin gadhiifamee jira. Domain name kana bitachuun ni danda'a. Amma bitadhee akkaan fedhetti itti fayyadamuu ni danda'a. Website irratti gadhiifamee jira. Akkasumas YouTube irratti gadhiifamee jira. Karaa TikTok fi Facebook fi kana hundaanis ni ilaala. Yoo saniin gadi hin dhiifamne immoo YouTube irratti gadhiifamuun isaa baay'ee guddaadha. Kanaafuu YouTube irratti ni qabatanii haala kamiin domain name keessan maqaa personal brand keessan fayyadamuudhaan akkamiin akka bitatan immoo karaa gabaabaan paartiilee itti aantu keessatti gargaara. Paartii kana keessatti maqaa akkamiin akka filannuu fi maal dhaabbannee akka filannu guutumaan guutuutti isiniif godhee jedhee yaada. Paartii itti aanu keessatti immoo akkamitti biraandii keenyaaf kalara loogoo fi vaayibii keenya akkamiin akka filannuu fi akkasumas wantoota garaagaraa waliin ilaalla. Viidiyoon kun isinitti tole immoo laayik godhuudhaan saayiboota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaadha. Chaanala keenyaaf haaroo taatan immoo sabiskiraayib godhuun maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaadha. Gaafa sabiskiraayib gootan immoo iddoo beel notifikashinii kana balachuudhaan viidiyoon keenya nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Paartii itti aanutti wal agarra.